Jaalachuu feeteen jaalattu sii galee it's not your choice. Sii galee. Yaa. Garuu jaalattee harkachuunis ni jira jaalattee dhabuunis ni jira sii galee. Martuun irraan jammarre. Of course. Jaaladhu jaalala garuu simmiine ta'uu qabdi okay? Yaa bilbilee. Jaalala nama biraatillee miine ta'uu qabdi. Yaa suni sirri dhaabee jaalfadeen. Ilmi dheeraa tokko yeroo dhufees kareemna ergas baay'ee siimisi. It was me. You declined, bro. Wallahi. Justin Travis and Sura Kerra Katem Nam Nagar. And Abras Male, both. And I kept there was a busy ego tray Male. Na Elmidira to Cosija, those in Jell Safunkab, Jal Safunkab committee. Of course, Niger Jala Chumber. Yeah. Garu. No, Jala Fina Maraja, Mega, never. Yeah. Namis Jaragas in Jell, and Namasani Devi can undercommunicate. Okay. Even Annie. Fikranyati berta fikranyati na jalatti kino sidaata gele like akka sille mu fachisaniti sidisa namni sijaru sun namo once tan yoti goteef kabaja once ni video DBS azasin godu sigalen ma ki sijada jeni timetro sigale amana ninchen isin guya wen system namna nagar ibsa ወደኛል እኔ ወዳለው ምናምን አንግቴ ከዛ አንጋፍን ቴስት ያሊ ረጅራ ቤታ ከዛ ኦስማን ዳገፈተ ይወድሻለሁ ምናምን ጀኔ ብራቡ አማሽ ሰልፍ ያ ቲም አማ ማል በርባዳ ቤታ ላስት ቻንስ ኢስ ፋይናል ሌትሮ ማል በርባዳ ቤታ ባባኪ ዱፍቴ አሽቲ ጅቹ ታውጅን ሐምዛን ኢብሳ ጃለዳ ነራዲሺ አትሌ ሚደሚኒ ጃለኪ ያኒ ዮጀት ዛሲ ኢፋም أصلاً بيجابر كنا قولوا ما تفرد على شاب أوان براند بقول والله هرك هي جالك يسنيها أمريكان إلا جالك يسنيف هات وجدي بيسيب رارب ورب الكعبة هم تكنوا كوتشو بيدرس رجال صاحب إدري أبرز كي يامي يبصر صاحب المبيجات وكم صاحبي Okay, وانت كان سيما وانت كان سيما let me tell you something yeah? Alright, okay. You are a legend innit? Yeah. Handsome boy. Yeah. Sigale jaalachuu waanuma duraanuu jiraati garuu waan takka reflection ilaaluu qabdu sigale. Ammas Oromoodha miciyyoon tun Oromoon ammoo safuu qabnaan sigale qaanfatti ija hawaasaa hedduu turre jira ammas miciyyoo tan sigale it's not just like that random person innit. Miciyyoon tun ija nama hundaa duratti amma karaa jaalalaa dhufte malee asirra qabsoo jechuudha namni hedduu isii beekuun sagalee hawaasa Oromoo ta'uun sigale. Waan jaalalaa maal hin taphattu ture duraan isin nama qawwatu ammas social media irratti onnattee sabaaf sagalee taatu malee face to face nama qaanfatte ammas. Exactly, yeah. Sigale qixaata gisee qaxxaanu akka waan ofii dabartee qixaata furattutti isin hin furattu sigale. Yeah. So don't expect dhuftee akkanatti kana siin jechuu sigale garuutu push it try your best ani ammoo kaniin akkaan maqaa kiyya beeku is if you see Shan, they are like, you know, dangerous figure ni beta jalala dangerous is that always they are on the fire at this level at this time sahib ya kumati amma masman ke chufa amma dubartin fedas yosi go chande ngad mi chota kana arke rabbi jaana laqaba mi cha kana kuma inni ma kirra marachu juru jalala tisana goda jirti jettem chon samboya tur have you talked to her that girl to bitem juru Yes. It is what it is. Don't be selfish in it. At least akkuma michiyoon san try godhu jirtu try itti fufi. Garuu akkana dhuftee minaan like deebisaa anaa kan nuti naam yoo jette dubartii Oromootiin qaanfatti safuudha. Ammas ni jaalatti ibsishaa. Let me tell you these things. Ni jaalatti. Dhalaan ammas waan beekuu qabdu. Ani bara kana garrame jaalfadiin. Thank you. By the way, yaada bareedaa naa kennite sigalee thank you. I appreciate you. Garuu eega wal jaalatan jaalalli maaliif wal sodaachisidhaaran akkamitti eega wal jaalatan ana biratti ani isa jaadha jechuun itti ulfaatan asirratti amma isin akka jiraatutti akka namillee nachi like comment taa'utti gaa wal ishitti mite barmanaa ati beetu Facebook asii kan familiin si hundi qabu kan namni hundi qabu bar my king jettee like kuma diddama godhee jira bar kanarra kana caala asirratti post ka goote ana biratti maa ka jaalatu dubbachuu dhabdi. No. Kana kan like qofa kuma diddam sigale only like nama meeqa waan san view godhe yoo xiqqaate bar nama kuma 500 kuma 600 view godhe jechuu waan photos Facebook irratti sigale you are one person
garuu isin addunyaa guutuu profile asii ture bar ibsishaan ka isbii sammaratti dubbatu anoo maalatti dubbachuu danda'an an bara kanaan galiin kana isbii nama oromoota nama irrattuu akka jaalatutti maarti ani as ka jaalatu ka isin gisee jaalala ibsituuf viidiyoon sooshaal miidiyaa kanarra akka ajaa'iba dhangala'ee jira. ani Jorji wal jaalatu kanayyuu beekan amanu beekan garuu adoon kee jaalatanii dhiisanii ni jaalata ibsishaan. Ibsishaan ni jaalata maakiin ni jaalatti wal jaalatan to be honest like they are wal jaalata. Okay wal jaalata anam nabiratti maar biku sodaatan. Ani waan sodaatan natti hin fakkaatu. Garuu silbiratti hin dubbanne isaa. Natti hin dubbanne ifi maal jedhanii ibsishaadhaan. Annaa ishiidhaan illee please yoo wal jaalattan kama dhugaa. Yoo wal jaalatan an jireenya keessanii fi jaala keessan keessaa dhimma hin qabu isin amma yookaan hinaaffaallee fakkaata hinaaffaallee hin qabu wan isinillee jeequun barbaadu ani ilma islaamaatii ilma nama kabajaan guddate jamma waan akkanaa kana faamiliin kee yoo dhageen doom naqqaanfataa yoo faamilii kee qabachuun barbaadu jaala dhugaa yoo eegasii ibse as koottuuti ibsaa jaaladha hamza afaan nagaatiin ibsaa jaaladha handa dhiisee. Wanta akkasii gochuun danda'u. Bichaan aan jedhe natti illee dhagahamu gammachuu keetiif jecha dasna jedhaayu akka ati gammattee jiraachuu barbaadaa jee. Kanuma bichaa godha yookaan mana keetti naaffeera mana keessee naaffeera dhufee isin caqafadhaa yookaan immoo mana kee akkoo taate jechuu wal jaalan lamaan hudhii isin aan jee afaan Oromooti saahibii gabaabaa akkana jeen kuni mee gaa'is. Gaaffii qabaasirratti. Jara lamaan keessaa namni tokko dhufee nama barbaade haa ta'u maakis ta'uu danda'a ibsishaas ta'uu danda'a dhufee okkee niin jaaladhaa yoo sun jaan maal gootu. Akka ishini nam tokko jara keessaa. Yookaan maakii ta'uu danda'a yookaan ibsishaa ta'uu danda'a okkee niin jaaladhaa Hamzaa to win please be your side wal jaaladhaa niin jaaladhaa kalaas irraafi yoo sin jee yookaan irraafi yoo sin jaan will you accept that? Hega wal jaalatan nama lamaan dhufan nama lejjichi wal bira taatee maa anillee ni jaaladhaan haa jettuun isin inillee ayin jaaladhaan. Dirqama nama lama ta'uu qaba. Dirqama nama lama ta'uu qaba asitti immoo fakkeenya. Wal jaalatan walachuu dhufanii wal jaalan yoo jedhan dhiisii wayi. Soo kanaafuu ati wanti sooshaal miidiyaa irratti isaan poost godhaniis kan tiktook irra godhaniis kun hundi atiif sin amansiisuu jechuun dirqama in person dhufanii yoo sin jaan malee. Namni sun maaliif beektaa? Ani nama jaalate. Okay, yoo kanan taane tarkaanfiin tuyi wanni tuyiin godhu hanga isaa deemame. Maaliif sin jira beektaa bakka sanitti? Ani nama jaalate nama isii jaalate sii galee. Warroonni akkasitti amansuun dammootiniyyuu warra jaala normaala oromummaa fi jarri wal ta'uu jaalataniif malee akka nama kiyyaa jaalle qabe miti. An dammoo nama jaalle qabe waan ta'eef sirraa. Afaan isii irraa wayita isii isa bira teettee ana bira illee teettee si jaalladha jettuun arguu fedha. Gaafsan dammoo deemu ittiin jaala keessatti maal gochaa isii jeeqa waan jedhu wayina dhaga'ama. Haa fakkeenyaaf viidiyoo kan isiin ibsaayyee siin jaaladha jettuun kan ibsaanis ammoo ani siin jaaladha jee hamartiifaatti kaayuu jira. Kan namni biraa nama hedduurra gaafatee ibsishaati michiyoota dhugumaan fuudhuu deemta dhugumaan jaalattaa jaanii kakachiisanii kakatee wallaahi niin jaaladha fuudhuuf hin deema ka jee jedhe. Hingarre wallaahi viidiyoo akkasii hin jiru. Wallaahi hingarre. Okay, I will show it. And I share the videos and videos of you again. That down kan. Kan namni gama kuma lama fi maal irratti namarra gaafatanii maal si'eeti yoo jaalattes nama isii dhaleetu jira nama san gaafadhaa ati sinnaqu sigalee akkaataa inni itti deebise konfidensii guutuu si murii. By the way, gizee namni sun gaafatu nama maqaa dha'uun hin barbaachisu asirratti. Yes niin jaaladhaa garuu ati haadhaa fi abbaa siitii miti. Yoo barbaadillee haadha abbaa sii gaafadhaa wallaahi niin fuudhaa jee kakatee jira kana dura viidiyoo nama hedduurratti. I have that video live ture. Viidiyoo sayyoon si erge yoo agartee. Amma viidiyoo san bira ani jiru beektaa viidiyoo san bira. Maybe viidiyoo dalaganii fa'aa walitti qabanii fa'aa fiduu danda'anii hin amanuu isa nama. So kanaafuu ati dirqama jiraachuu qabda. Situation sanaatti jiraachuu qabda bakka sana. Yaa an nama jaalate waan ta'eef bakki masanitti bakki madhaawwadhu sanitti osoo akkanatti taa'u ija keessa wallaalii jaraa mi'aawaa san wal jaalan nagaaf waliin jaan bro ani du'aayii godhee fi gammachuudhaan deema sila maan an gammachiisnee jedhaaran akka wal jaalatan maan mul'isne sitti jedhaaran. Hangana achimee akkam akka godhan barbaadame tuyi.
jaalalli hangana achi akkamii ibsama hangana achi akkamii namni wal jaalata ma akkam godhuu qaban. Easy busy uf maraafiyyuu jaraafillee anaafillee isiifillee karaan bareenni osoo an bira jiru jaalachuu tuuwiin nu lamaan wal jaalannaa jaala keenyaan hin miidhaminii jedhanii yoo na dubbatan anaa bira jiru. Iddee bar dhiirti kana booda waan barbaadu hin jiru bar ani si jaaladhaami. Kinoo tuuwiin ammucaa kana jaaladhaa ibsishaa nama jedhamu kana jaala keenya baxabbatanii waan hangatti ani gaafa sanirraa yoo waan isii jaalaa haasee isii jeequuf waa wayii dubbadhe. Amna Hamzaa guys ani Hamzaa yoo mitiyyuu wayim damootu like hinaaffaa qaba yookaan ammoo jaala jaraa jibbaaf akkana godha dhagaafsan. Zaasti Oromoon kabeetu kana wal amansiisu. Hinaaffaa ni qabdaa Hamzaa hinaaffaa ni qabdaa. Hinaaffaa lama qoodama si gala hinaaffaa doodhaa san hin qabu hinaaffaa laayik ta'ila waanyoo san hin qabu garuu hinaaffaa jaartii fa'aara hinaafuu jaartiin tiyyatuu qabdi jaartii tana ni jaalladha waan jedhamu tokko hin jiru. Garuu tu bar maal seete ni beektaa tuwiin kiyya ani amma you are young guy si gala ilma mucaa xiqqaadha you have a like bright future. Nama ati jaalattu tokko by the way already ni jaalattaa. Takanaaqaan gisee isa dhufe how do you feel maaltu si dhagahama fakkeenyaaf nama ati xiyya jettee amantuu namni sanis si jaalataa atis ni jaalataa garuu namni tokko achirraa ni jaaladha jee gisee waan ni jiru akka atitti maaltu si dhagahama fakkeenyaaf ani amma das nan jiru dubartii an jaaladhe dhiirri gisee biraa dabruu lafa tanaan naamar. Anamma osoo natti akkam godha beektaa? Amma nama an jaaladhu wayii namni dhiiraa dhufee jaaladhe ichi kukkaatan yoo naan jee yookaan ammoo yoo si jeen waamaan isallee waamaan. Fakkeenyaaf ni beektaati jaartii ta'e gaafii kana na gaafatu you know her ni beektaa amala isiitis isiis ni beekta bareechitee si jaalatti atillee jaalatta hin jaalatta lubbuu baaftaa garuu namni tokko lafumaa ka'ee out of nowhere si galee maybe amata dhibbaas jaalachuu mala inni you don't know garuu out of somewhere he's just show up he said he claimed like he love your wife. Akka dhiiraatti maal godhuu qabdi? Nama agartee jaartii isaati irratti biyya isaati irratti hin falmanne iddoo hin asii gale. Maal gootaati akka dhiiraatti akkaatti yeroo sana? You have a dignity, you have your ego bro. Eegale? Maal gootaati? Maal si dhagahama? Anyways wanna keessa dasna jedhame beektaan. Sirrii maddasna jedhame. Okay. Takanaaqaan inni feete jechuudha. Dasna jedha maal godha beektaa gisee sanitti. Yoo si harkaa fudhate yoo namni sun fakkeenyaaf dasi jeetti. Isin amanaameen isin amanaami. Ambar jaartii ni amana. Mucaan sun dhugumaa yoo jaalate. Isallee waamee isillee waamee akkana jaalattu himi fakka inni miidhamnetti. Ilmi Oromoo bar nama kana jaalala dhiishoo siin jedhe isa biratti achi booda hin tartu. So waameen itti min akkana jaalattu kun akka anjaarsa kee ka fuulduraa ta'e. Abboo dhageetteerta yaa dhageera sana booda nuun jeeqin hayyee isaas easy way karaa nagaati. Kanuma barbaadde jechuudha. Kanuma qofa waan bira kanuma qofa. Kuni ammoo akkasii ta'uuf qabsoo itti fufte jechuudha. Yaa ka guyyaa meeqa gana guyyaa sadii barama guyyaa afur guyyaa shanaffaaf deemaa bara kabajaan eegeenii jaala keessan naa ibsaa isin keessaa baaminaa mijeeni. Easy way. Dubbisuudhaaf yaalte dubbisuuf jara dhiyaachuuf yaalte. Yaa man. Maal jaa yeroo itti dhiyaattu maal jaa? Dubbanna natti si galee I think ishiin live video argee ture short video isti haa dubbisuun nama lamaanii dubbisee itti haa himnu namichinnaa inni xiqqoo si fedhiin qabu ture na fakkaatee video seera akka argetti jechuudha. Azaan inni hin dhiise. So anamma ka ishiin jechuun naata dhufanii bakka wal jaalanna Hamzaadhaan bar easy way. Sahabii yoo qaanfattee isiin fakkeenyaaf yoo irraan fahamtu ati akkan mallaalte. Hayi. Postii godhaan jirtu inni jaadha jettees dubbata walii dawalaan jiran akkamitti saafatti kan asirra taa'anii walii walii bara qaanfiin kana moo wayii tokko na ba'a. Noo bar namaatu haasa'u nama rikardi godhaa fi namni miit godhatee haasa'u saniin haasa'u fakkeenyaaf amma anaa fi ati already viidiyoon keenya ammoo baruu ni agartee cicciramees gana biivaara si gala. Sanumaaf jecha namni miit godhee bilbilaan haasa'u. No jechuun haasaallee sagalee baasuu baatan wayit akkanatti ta'anii wajjin dawalan akka walii dawalan hin beekanii bar waan biraan naasanii bar si jaaladhaa yookaan ammoo tuliyyuu wayin jaalannu bar namni waan nu jaalu se'ee minaan jaanii fa waan we don't know waan jarri haasan by the way we don't know because of sagalee waan hin jirreef
Kee waan jaala haasanii fi waliin jaalannu bar minaan waliin jaaniyyuu we don't know. So gin haasaa jiran kuni kasaalan qabaatin asirratti. Anu ol beesi jaaladha hizbii kanarra jeen kan saalfatin isin deebii naa deebisuudha ammaa saalfatti. Hayi afaan Oromoo takka haasu naa baabaa kee. Okay, hayyee keessaan qunnamuu mokortee waan kana keessaa yoo siin jaansiif taate ammoo. Ani gaafii kan nama kanarra gaafadhee misaaf ol been jaadha jedhee hizbii kana sin jaal ana miidhama moo jara miidhama saab ana miidhama mi bar ana miidhama na qaanfata ana bar diqqaata bar saab mucaa kun jaalatee bar asira hittim deemnaa min jaamaar aansanni qeebala bro sani jarri hin qabu. Just dhufanii si jaalannu deemi haa jaalatu. Okay, hayyee mee ati samma akkuma ati don't be selfish gaafii michiyoo sanii si gaafadha amma michiyoon san jaalalteetiin maraattee jirti by the way. Deemsa atattamaa barbaaddi michiyoon tuni biyya namaa keessa jirtiin tala dhalaati. Ati dhiira si galee ati nin jaaladha yoo ta'e dhiira irraa bareeda. Garuu dubartiin dhiira nin jaaladha jettee suuraa maxxansitee booyuun you know it is so sad. Mee michiyoo sanii ergaan ati qabdu maali? Wanni ati miidiyaa irra poostu goote. Sina mana dhaffee. Si jaaladha jaala kanatti minaan hin jenne dhuftee keessaalee dubbis akkanam tokko haalee naan hin jenne. Jesti normal asuma rabbaati. Maybe bakka hedduu si dubbisuu malte atiitu maybe like fuulan kanneen yookaan Izra wallahi nan dubbisne osuma dubbiste seeraan itti maal jettaan osoo si dubbiftee fakkeenyaaf. Osoo si dubbiftee maal jettaan? Ammatti maakii jaaladha. Uma takka godhuu hin danda'u dhiifama naa godhii. Rabbiin nama akka keetitti si jaalatu si haa hiruu. Je'eenii garaa gabaabaa isillee isaan kun deebisaaf ture. Ammallee isin kootu sitti ma. Ila maakii jaaladhaan. Qashtii tiyya kootu. Namni akka keetii rabbi shaaru. Zaasii gaabii gabaabaa deebisee fi biraa deema. Okay. Sigalee miisaa. So easy busy maafuuf cinqan jedhaaran maanallee cinqan jedhaar saayiba. Okay. Jaalalli si mi'aate akkam si godha? Dhuguma jaalatte. Jaalle soban qabdu si galee. Jaalle soban qabdu. Like you are real dhuguma jaalatte. Yaa maakii namni lafaa keessa jaaladhe isin hin jiru isin jammara walayyuu nama yoo kijibaa ta'e malee lafaa keessa jaaladhe isin hin jiru. Ani maakii duraan ammaa miti ka jaaladhe garuu ammaa. Ani amma dadage waa tokko siima. Wallahi si galee I know Brazil keetillee saahiba kiyya jabaadhaa. Atisas jirta you are. You're my brother. Yeah, bro. Oh my gosh, bro. Si wallahi. Wallahi is my G, bro. It's my guy. Maltate. Wajjin turre. Eessa bakka hunda wajjin turre. Kaale everywhere si gale. Oh my day, fam guys. He was in. Ani 2022 da in Glasgow. I used to live in London, bro. Hey, bro. Yeah. So mare sahaba sodara yana. Bro is my guy, guys. Nama jabaa qabna gandee gara soddaa kana bira saahibii yaan. Wallahi billahi. So mal go tani beta habibi. Wallahi let me tell you something, yeah. Like Maki onne kullu qabdi nama khabajji nama jaa. 100% tulis na ya onne ya. Obbalesa gaarii taataaf. I will trade that best. Sigale ibsi shaafis anaafis. Okay, sir, get that. Obbalesa gaarii sigale best friend, best brother. Ibsishaan hin beekte ibsishaan በጣም ስበዛ ጥሩ ሰውና የዋ ሰው ነው አከነም ያዱ ibsishaan namni ilaalee maybe durriye yookaan xibaaraami ወይ ምናምን ሳምቤታ wallahi is not that kind of person. He's so humble and nama like qulqullu nama xaaxaan qabne dha sigale maakiin taatu daran like isaan lameen jechuun maakii fi ibsishaa jechuun aannan waliin ganna qabe ni beekta. Okay. Aannan waliin ganna qabe wal arkatan baqa match wal godhan. Fakkeenyaaf bar yeroo tokko biloona isaatiin malee biloona biraatiin hin hidhamu. Ibsishaa fi maakii jechuun biloona wal harkate qulfii wal harkate jechuudha. Because I know both of them yeroo dheeraa fi beera. Ati you are our friend, our little brother, best brother itaataaf ibsishaafis anaafis maakiifis waan ofiitiifis gonna be in our team. So wanni ati gootu maal ni beektaa? When you have to go to it's always bro. See you like. All right, bro. Ila promise is you know. Aye. Ibsaafillee isheefillee obboleessa gaarii ila obboleessa gaarii ta'uudhaaf qophiidhaan. Rizqii dhufu kamuu fudhachuudhaaf qophiidha. Bakka be from now on habibi wallahi. Deebii bichaa barbaade dhiisa. Deebii bichaa barbaade.
just deebii bicha. Okay, like ati kana asirra wa'ada seenii fiti deebii garuu isaan ofii isaaniitiif usii deebisa. Kinoo nama kuma anna bira nama kuma dhibbata bajjira saabii. Isbiin kun. Ana birallee nama 4,400 jira almost like 4,000 people. So guys, wallahi isiin dhuftee. No. Kan isiin dhuftee raadis. Jarri deebii naa deebisnaan kinoo asitti dhufanii wal jaalannanaan jedhanii jennaan an guyyaa sirraa obboleeyyan taaf obboleessa ta'a lachiifiyyuu. Jaala garaa keessaa harka qabadha bakka isiin gammachuudhaan haa jiraattu. Wanni sanirra na gammachiiftu akka jiru baaba. That's it. This Kunoti. Medan is Kunoti, guys. Funny will jealous and Hibston, that's it, guys. Yeah, exactly. Easy, guys. Akka isa wal fudhanii indoo ililfata. Sargi isaanii saaba miisa taaf indoo guyyaa ni fuudhu. Of course. You are the first one. Miisa duraati. Naawaa mata. Gaafa fuudhu miisee gaafa sana taafiyyuu. Both. Of course. Ati ibsishaa fi maakii aruusa isaaniitiif miizee duraati. Yep. I'm the second one. Exactly, guys. So, garuu dhufanii wal nattaa ibsatanii jaala isaanii. No, amma tuwin wanta kan si gaafadha. How they are walirraan deemanii mee dhugaa as a one person akka nama tokkotti walirraan deemanii maatiif ibsishaa maachiin godhani. Maakii ibsishaa walirraa ni deemanii garuu hagaan jirutti anaa fi maakii walirraa deema haga deebii dhaga'utti. Ammatti maakii irraa deemtee yaada saabii. Gaafa isa filatte immoo walirraan deeman ammatti garuu anattaaf. Because waan dhugaan jaalladhuuf saabii. Guys, I'm not joking. I'm not lying, guys, by the way. So, maakii namni hin jaallanne hin jiru addunyaa kana ishee galee. Dhugaa baata wayi. Oromoo miti namni biraatu hin jaalatan. Okay. Oromoo miti hizbiin biraatu maakii hin jaalatan. Okay. So, let's dhufanii yaana taa'imanii, guys. Dhufanii isaan sitti himanitti hin dhiistu jechuu waan kana. Yaa jaalfadii lootii. Garuu gaafa isaan dhufanii si himan ammoo you are first miizee. Wallahi yes. Banne ta'aaf. Hin beekta saabii biyya kana teettee nama jaalatti fagashiin. Biyyi isaas biyya kana keessa waa baay'eedhaan hin beekta. Garuu amma an sammaraa dhiisee just jaala ishiitiin biyyi ta'uu kun. Bexaam itti na cinqaa beekta. So, furii just bakka deebii shoortii gabaabaa wayyaa kenna. Okay. Just kana bichaa godhan saabii. Please. Waan tokkichaa kana goonaan. Waan tokko kana bichaa godhan yaa waan biraan barbaadu. Kana bichaa godhan. Don't worry. Tokkichaa kana kuni qallaadidha waan easyidha waan because waan biitunuu beektu waan ta'e sibira dhufanii jaalala isaanii ibsachuun waan isaan salphachiisuuf waan takka hin jiru. Hin jiru yaa. Already addunyaarra ibsachuu jiranii. Inshaallah. Achirratti jechuun achirratti illee dhiifama gaafadheenii jaalachuu yoo as qayyameen illee garaa qulqulluudhaan tokkoffaa rabbaqa waan jaraa maraa ta'uu makkurashii galan hiriyaa brother bro yaa so haa godhan bakka Oromoon asirraa barattu Oromoon asirraa nama jaalate nama lama yoo wal dhabe jaala irratti tokko shuusu godhadhaa namni sun sitti dhaaru deebi'ee jireenya kee nagaan jiraatu garuu yoo itti nimin dipirishinii keessa sama eegaa oola sii galee. Garuu yoo booda ammaas rakkoo keessa galte yoo fakkeenyaaf amma. Ani moo. Yaa akkana jetteeni eega obboleessa kiyya jetteeni bakka dhiisteefi jechuudha. Amma garuu to be honest like anillee waan natti hin fakkaanne waan seensi hin goone maaliin hubadhe beektaa asirraa. Haa akkamitti dandeessa gaafa isaan akkas siiddaanii akkuma yeroo tokkotti akkasitti waan ni deebisu moogisee duraatu jaalala dhugaatiin. No jaalli jechuun si jammar. Waliif hubachuudha si galanii. Ati ilma dhiiraa taatee jaala dhugaa nama jaalattee waan jette deebiteen arraabu. Saree bichaa warra namni waa arraabu eegate. Saree bichaa wanti waa arraabu si galanii. Ani maakii yoo jaala fi ibsite akkas jedheeni obboleessi ta'a jedheeni deebi'ee ibsa sharatti chaatiin kun deebi'ee ibsa irratti waan kan dubbatu. Okay. So isaan gaafa akkas hin jaan twin from that day his brother his friend is everything yeah. Yes gaafa wallahi deebi'ee azaan godhuun jaalachuu because ilma dhiiraati waan dubbadhe deebi'ee
Tufi la fa rabu itu. Mun ko dokas. So tufi tufan deebi'anii arraaba waan ta'eef. Arraaban yes. Arraaban. Galani natti dhagahama because jaalala jechuun waliif hubachuudha si galani. Gammachuu isiisan kabajuu jecha gadda kiyya bakka ni qeebala. Garuutu fakkeenyaaf ati amma ilaalchi relationship isaaniitiif relationship jaraatiif qabdu ilaalcha akkamii fakkeenyaaf amma yeroo ammaa ammatti relationship isaan keessan kun an ammatti dhugaatti fakkaatu waan indoom isin na fedhaa jirtu na fakkaata si galee ana eegaa jirti faana fakkaata si galee that's it fam waan na eegaa jirtu sam jettee nagammaan eegu jirti just eka na eegu jirti nagammaan jettee saniif dubbachuu dhabde sanii natti muu dhabde jedhee yaada si galee sanii bakka inni jirutti dhuftee natti muu dhabde jedhee yaada so eega walirraa bareedan eega hisbiin marti akka jarri wal jaalatu beeku dhufanii hisbii kanarratti jaala isaanii ana akka bakka jirutti haa ibsatan bakka zaassi please yoo maakiin jiraate jirallee na bakka ibsaaloo jiraate lammi na'u abshir humaan yaadin akkas taanaan insha Allah yeroo dhiyoo keessattuu hin keessa biratti ni ibsanii hedduu wal jaalatanii aruuza ajaa'ibaa goonaaf maakiif ibsishaa anillee akkasumatti aruuza kiyya miizeen taataame anaaf waan ofii siifennu waan ofii oh bro yeah why not bro garuu booda wayii anas naggara galtee waan ofii na jalaa qabatta ammas gisee isaan si biratti akkas jaa never bro not gonna do it never bro never balisa barra sabi baal taate dhaaran indala gomale ka garantii maaliitiin qabame waggaarantee haa gaafa isaan si bira dhufanii himatanii akkas jaanii okay obboleessa maal jettee wayii jaartitti yana harkaa fuuta ammas I'm not gonna do that bro never abshira yebbo I know you not gonna do maalummaa ama maanni beektaa maalummaa dubbii kana baay'ee isheen godhaan maal gocha hisbiillee amma namni laayifii wayii argaara si galeen laayifii wayii argaa ture asirratti ganamaa kaleessaa fi adbare warri hardeedhaa bittii kenna kanaa waaw bakka jechuun waan isa yoo yaadu ammaan akka waan anaaf laayik sagalee ta'anii minaaman agarsiisa galee waan isa yeroo argu bexaam itti hin cinqama fa'an maal ta'an maal godhan wallaahi kan maal godhan jarri ibsaa fi wannoon waliin jaalatanii ittiin tuwiin ta'uu qabdi minaamin gisa jaan nadhaa gama si namni kun wayii gara gandummaatti deebisaa yoo waan kanaa no kijiba jiraata si galee yaa jarri qalladanii illee maybe waan biraa barbaadeef jedhaniyyuu nadhaa gama garuu because saabaa kiyyaan nam tokko akka waan kanaa sun barbaadu saabaa kiyyaan akka nam tokko dubbiin kun dheeratu hin barbaadu si galee osoo danda'ame hadha waan kana cufu fedha ilaatu mataa because jarri illee asuma booda laayif ibsaa nama laayifii jiru waan biraa tokko waan dalagaa biraa jees geemii taphataan enjoy godhaadha si galee dhufanii waan kana yeroo geessan isaas nisbii kana maraa fi qallaalii akkana illee waliin jiraanna sana booda immoo namni fedhii isaanii keessa seenee waan jara suusu godhatte beeke nama rakkina biraa nama dhimma biraa qabu si galee just waan kana yoo wal gargaarree intinii godhan baree